keenya eegaluuf jira daqiiqaa muraasa qofaaf nu obsaa keessummoonni keenyas dhufaa jiru daqiiqaa muraasa ammas itti bahaara. surprise isin gochaa jira. Mee orkaati hamlee guddaadhaan nu simadhaa injiinar Taakkalaa Desmakinya aku bagarkan obor berkenaan berbati.
وإلا قواش يجي راجع اللي هي سنة نبض كان سافر كانوا تقول واي مشاني أنا متى هذا مشان هذا بدي تقول بدي تيجي كان أمبلي تقول تقول الديما تقول ما جرت ما فاسنا قبل فتشة ديمون مدرك اسمه لون نمكم بيجيكم نورك جالن مسجد مسجد لوتا أرو لوتا فنقول ديمسسو إسماعيل بوجو بيقولوا جرت الديما ولين تكافجوا باي بقاس أسكيست عندنا بالريفورم ولين أسكيست نبي إرجان دربسنمو لو تكرا ريت يجفنو بروتيف بروفيسور إنه مرجعنا كن جالكوا بيجوا بيجينا بيجابوتي كينيا كان سانيتي كان سانيتي كمان لفي سانيتي في سانيتي كان جاربي نوتي تكاد مالي نوتي كودو أنا كان سنتيمو دم فمكان نياچو كنا باتي دم فيسونو مسير راي كما تسياچو باي ترى وركان سيني كاسو بروفيسور نبيو كان في دين فيف بروفيسور يونيفرسيتي في نيكو فاودونتي Ichi sama gala fifiletimu gafata ma adaf tourism fawdonte uji nimna majal kabi smarti ummata Kenya gafusurat uji san chajran uji bada uji sun ya da kafana kana akala faqabat kali yelesa godite yanni bura kalura sangai gabra medina to yumali akatan ditibalati ni udan akatan ditanalo amma fusisu dendo Fili kisah terkemiti acerahkali nama bersusu dende orang biar kena dinilai cara katin bersusu dende akan namiti ada tu akan nama Kenya tu sebagai nama Kenya malu nama Kenya akan membiu kunit ada tu bahasa nama Kenya katin bersusu sekarang berapa susu mereka karena foto ini tiga pada Sinan kabaja biru bunda segala kasih pesta sinan kabaja ada lagi sedikit temuan buku kasih kasih sungguh uji jenah uji bulan di para tiga nama sesuatu ni Afsa godani asu di mutar gamusani banyak banget dizra banyak banget dizra kasus-kasus kalagar hafiz profesor skin asalu gara-gara profesor nabi banyak dulu mutar gamu berani hamil akan kita kereta sini kalau cuma organan berbeda cita fera organan aku sebentar berisa katali waladima akan letak kuala roof akan roof haruf sawakan mutare darga kisah agasmas orlianan namuta bayi wajin namuta kosa barisan agasmas kosa kisah namuta yar bayi nama hirat kisah namuta amma dokter orlianan karwati cipta fira agar tradisi jalan Yoni, gobi itu kerana dia terik balik rasanya jadi. Kita episode Sufan Jenaidin, semua kunci mina, nabil-bile, banyak kali lah, jawab tu, kalau dosa, matan sekitar paketi kisah, kita tu kena erginan jadi. Kita biko matan injainan, oh, projek ti mabija kinya tega ini. Ayo curenan. Project ini itu anda Kenya fi project ini bisani tu bisani jeratin tu boleh kau project ini ipsamo tu bisani jeratin subuh saya kau anggar mereka kita bas wilayah pas ulfana berdera
Kaise namooti baay'ee nama seechi kaafanii ilaaltanii keessumaa mooyii xalaa'uun maal jetteetti atis barreeffattee magatii baatuufis ta'e irratti haasofta malee haasaa gabaabaa godhitu siin jedhanii hin dandeessu. Muudii qabachuu fi mudhii qabachuun gargarinaan jetteetu. Amma gaasanitti agarsiisa mooyitti jechuudha. Baay'ee keessa yeroo na ilaaltanii hariira godha kan isinitti mul'atu. Hariira koo kana sirreessifachuuf yaalii godhee ture. Garuu tun sirreessifatiin dura gatiin feemasii ta'ee fi ispoonsara dhaabbatii wayii naatee asirratti maqaa mana rifeensaa isaatii bocatee akka beeksisuufiidhaaf yaalee ture. Garuu maal godhanii fuula koo kana ilaalanii akka karaa gaara mul'ataa oloo fi gadoo waan itti baay'atuuf laa'u teeshiniidhaaf fila. Teeshinii kitaabaa fila. Kanaafiyyuu oloo fi gadoo waan itti baay'atuuf bookaas waan ta'eef beeksisa mana rifeensaa caalaa dhukkubsataa TB'n qabe waan fakkaatuuf biiroo fayyaa deeminaan jedhanii waan majjiitii dabalee qabadhee jira. Amuraata addaa maaliifii kana gaa'essaa akka inni ergifate beeku isaa baay'ee na gubaa'eera. Garuu waan jechuu barbaade yoo isa barbaade yooni soba dubbadhee natti ilaalinaa maaliifii kasaatii. Mucaa eenyuudha maqaasa? Taraappitu dhufuuf fedhaa jedhanii Finfinnee. Mucaa taraappi gaafa Finfinnee dhuftu Finfinneedhaaf naannoo Finfinnee gidduu daangaa kaa'uu dhufti ta'ee maaliif abbeen ishee taraappii wal jedhee waan ijaaree fi Meeksikoo fi Ameerikaa gidduutti jechuudha. Yookiin immoo warri kaan immoo maaliif Finfinnee matu kanuma keenya waan jedhaniif Finfinnee mataasa kan keenya waan jedhaniif akkuma Yerusaalemiin magaalaa guddoo Israa'eliin godhee baasee achi geesse Shiroomeedhaadhaatiin baasii kaasanii booyyee caffee geessuudhaa fi gaafa jechuudha keessatti godhee. Kitaaba kana barreessee sadarkaa kanarraan ga'uuf injifannoo boonsaa galmeessisuuf gaara bahee dachaa bu'ee wareegama qaqqaalii kaffalee har'a kunoo galma giddugala aadaa Oromoo to'annoo kiyyaaf irraa fi jala oolchee jira Hibboot. As keessa waajjira goote kan dhufan jiru, Amaariffa kan hin dhageenye jiru, Afaan Oromoo kan hin dhageenye waan jiraniif isaanii waan tokkoon jechuu barbaada. ከኤጂፒ ፖርተሪ ከስታፍ የመጣችሁ ጓደኞቼ ላሳያችሁን ክብርና ፍቅር በጣም ነው የማመሰግነው። ይህንን መጽሐፍ በዚህ ደረጃ ላይ እንዳደርስ የእናንተ አስተዋጽኦ ስላለበት መኒሳን እናገለጥ ይፈጣል። እንዲሁም ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ እናም እንግዲህ የስነ ጽሁፍ ምሽት ይኖረናል። አሁን በኋላ ammagaa gimbooti danjaree booddee kitaaba eebbisiisuuf ba'anii kaadree waggaa 27 duraa fakkeessisuun haasaa fi haasaa kaadree waggaa 27 duraa fakkeessisuun ishee miidha. Kanaaf iyyuu amma saasitti waan jiru naasofna. የማያልፈው የለም ያ ሁሉ ታለፈ ታጋይ የህዝብ ልጅ በደሙ በላቡ ደማቅ ታሪክ ጻፈ jedhee osoo itti dabaleeti mootummaan durii lafa kiiloomeetira 1,000 qonnaan bulaa Oromoo buqqaasee naa kennuu isaan oolu ture. Amma garuu የማያልፈው የለም ያ ሁሉ ታለፈ ታጋይ የፌስቡክ ልጅ በላይክ በሼሩ ይህን መጽሐፍ ጻፈ። osoo hin argeessini kitaaba kana barreessuudhaaf wanta addaa wanta arge bu'aa bayii addaan argee jiru. Sababiin isaa koleeraa fi kuruunfaa obbo Gaaddisaa kan ammoo ta'ee isin akka kanatti baatanii mul'isanii kitaaba kana harkaa fudhachuun keessan immoo akka kitaaba biraa barreessuuf ragaa baaseera isiniinis guddaan isin galateeffadha. Amma kana kanaan dura barame irraati adda goone kitaaba kana
Kana keessatti garuu nuun koreedhaan duroofne kitaaba kana eebbisiisuudhaaf walii gadi deemnu isinitu isin dhuunfaa fudhatanii sheer gootanii namoota biraan hin geenye ta'eeti akkuma kitaaba kaanitti eebbisiifna ture. Baay'ee guddaan garuu kitaaba kana qofa maqaa kootiin barreessisee eebbisiisee gabaarra oolchuu qofatu hin taane akaakuu kanaan kitaabi kanaan dura barreeffame akka hin jirre dhagaa barreessitoonni kan nutti himanii. Akaakuu kanaan kitaaba tokko yoo barreessee baasee ijoolleen caalaa barreessuu danda'an fuulduraan dhufan hamilee horatanii barreessuu danda'u jedhee yaadeen kitaaba kana jabaasiniin jedhee kitaabni kun gurgurdoodhaa dhibba keessaa dhibba perfektiidha jechuun danda'u dogoggoroota mataasaa qaba. Garuu kitaabni Amaariffa keessatti barame Word jedhamu afaan Oromoo keessaa dhiibuusaa waan uffama keessa kaa'eef qofa waan barreesseef kana booda ijoolleen Wordii barreessuu danda'an eenyuun waggaa tokko keessatti kitaabota 2-3 Wordiidhaan kanaan dura soosama qabna walaloo qabna seenaa qabna kanarratti irratti dabalamee garuu Wordii baay'een akka barreeffamu abdiin qaba. Ijoollonni baay'een dhufanii akka isaan kana booda barreessan nan abdadha. Namoonni baay'een keessumaa kiiloomeetira 500 deemanii kan dhufan jiru. Aanaa Gajjii godina Bunnoo Beddellee Aanaa Gajjii irraa kiiloomeetira 500 deemanii Harargee irraa Shaashamannee Wallaggaa Naqamtee irraati ijoolleen kitaaba kana eebbisiisuu qofaaf dhufan jiru. Isaaniinis maqaa keessanii guddaan isaan galateeffadha. Dabalataan qophiin kun kan nuyi sadarkaa kana isaa akka inni eeggatu boonii eebbisiisuudhaaf yookiin immoo qopheessuudhaaf kan nuyi kakaase kan biraannaa inni ilaalcha barreessitoota Oromootiif kennamu amma tokko sirreessuudhaaf. Barreessitooti keenya baay'ee ifaajaniiru kabajii fi ulfinni isaaniif kennamaa jiru baay'ee gadaanaadha. Hojii isaan hojjetan hojii boonsaa ta'etu jiru garuu akkaataa nuyi itti barreessitoota keenya ilaallu wanta dursaa miti. Amma garuu akka kanatti yeroo nu eebbisiifnu akka kanatti yeroo nu akkasitti wal waamne kitaaba tokko eebbisiifnu namoonni baay'een barreessitoonni Oromoo sadarkaa kamirra ga'aniiru kan jedhu sammuu isaaniitti qabatanii hin galu jennee waa yaadnuuf kitaaba kana amma humna keenyaatti sadarkaa kanaan eebbisiisuudhaaf yaalii guddaa goonee jirra. Kan biraan maal isin dhibu galmi kun mataan isaa kitaabaaf eeyyamamu ture. Kitaabaaf dilbata galmi guddaan eeyyamamu. Dilbata fiilmii qofaadha kan asitti agarsiifamu. Galma xinnoottitu sanbata xiqqaa yeroo hojiinsiin hin jirre eebbisiifna ture kitaaba jechuudha. Kana gaafa kan godhu fiilmii muraasa. Nuyi garuu baay'ee taliifne akka kanatti eebbisiisuudhaaf warri bulchiinsii galmaa warri amma jiranis gargaaranii nama kana sanbata dilbataan ji'a tokkoo fi torban 2 dura kan nuyi dabaree qabanne dabaree keenya eegganne akka nu eebbisiifannuuf waan nu mijeessaniif isaanii guddaan galateeffadha. Namoota kitaaba kana keessatti qooda fudhattan amansiisaa ifaa yeroo kitaaba kana dizaayin godhu gaa'ela isaa dizaayin godhataa ture. Garuu ganamaa galgala isa cinqee kitaaba kana dizaayin isa goosise Babariisaa Biraanuu Guutaa fakkiilee qola kitaaba kanaa kaasuudhaan keessumaa warrooti naaf ilaaltan biyya keessan galata guddaa qabdu. Lalisaa Idriisii fi Abboomaa Margaa waan isin jedhu qabu nama maana fuulduratti galati keessan guddaadha. Kitaaba kanatti kan bocatti godhe halkan yeroo rafu isin immoo taa'aa bultanii hiriitu gochaa turtaniittu kitaaba kana mata biraan geessaniittu isiniinis guddaa isin galateeffadhaa. Gooree sagantaa kana Hacaaluu Hundeessaa, Obbo Baqqalee, Ittifaa Tafarii, Galaanaa Gaaromsaa fi Jawaar Muhammadiin immoo galanni koo guddaadhaa beeksisa kitaaba kanaa amma barbaadamu walitti akka inni hojjetamuu fi namoota baay'ee bira akka inni ga'u godhaniiru. Kitaabi kun egaa adda ta'eetu hin ta'in sadarkaa kana yoo kitaaba eebbisiifne kitaaba yoo eebbisiifne kunis kitaabi gaariin tokko yoo barreeffame kitaabi yeroo barreeffamu odeessi akka kanaa akka nu argannu abdii godhachuudhaan fayyaa ta'a uffadha. Kitaaba kana dhageessanii nu yaadatan dhimma keenya dhagneemaa hirmaa irra jettanii baasii dadhabbii akkasumas bara jibbaa as keessan ulfina guddaa galata guddaa isin qabnaa dandeeniif haamnaa kennaafi. Egaa baay'ee isaa waliin nama hasiyaa akka kanatti waliin akka kanatti waliin jabaatuuf akka kanatti waliin ta'ee kitaaba eebbisiisuu qofatu ta'ee akka kanatti waliin argame akka kanatti dhufnee
akkanatti bu'aanii bu'aadhaa akkuma namni jedhe bu'aanii walirraa keessayyuu dhiyeenya namoonni gaa'ela uumatan Kudara ada beberapa ikhwan juga asal jadi sana seorang lain. Baik, kudara ada beberapa ikhwan juga ada asal situasi asli bukan itu misal apa mereka berada di kelas sehingga bersenjata berarti sekarang kita kembali sisi semua sisi berada di bawah dari kelas asli sambil itu aku berada berarti dia kena berada. Baru hari ini